afurtamii ja'a dhibba afuriif sagaltamii lama dhibba torbaaf shantamii tokko dhibba sagaliif kudha sagal dhibba afuriif saddeettamii ja'a dhibba shaniif lama kana keessaa xiqqaan isa kamii jedha harka baasuudhaan naa deebistu jechuudha. Afuriif afurtamii ja'a. Dhibba afuriif Afurtamii ja'a. baay'ee gaariidha. Barii jijjiiramaatiinas mootummaan rakkoo cabiinsa barnoota mudatee furuuf akkasumas dhaloota saayinsii fi teeknooloojiin gahoome horachuuf hojjechaa jiruun bu'aan gaarii mul'achaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa barnoonni gaara hiyyummaa diiguun guddina biyyaa saffisisuu keessattis gahee olaanaa akka qabu hubachuun xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjechaa kan jiru yommuu ta'u bulchiinsa magaalaa Aggaarottis waliin gahiinsaa fi qulqullina barnootaa irratti xiyyeeffachuun hojii hojjetameen abdiin gaarii mul'achuu cinaatti hanga sadarkaa naannootti beekamtiin guddaa argamuu danda'eera. Kanaaf agarsiistuun tokko manni barumsaa Shanangibee manneen barnootaa akka biyyaatti barattoota isaanii parsantaa dhibba dabarsan keessaa isa tokko ta'uudhaan badhaafamaa ta'uu isaati. Dhaloota dammaqaa ta'e uumuu fi guddina biyyaa saffisiisuuf misoomni barnootaa murteessaadha.